nuti ilaallu macaafota yeroo darbee kan laalle macaafota seeraa warra jedhaman macaafa seeraa uumamaa, macaafa seeraa ba'uu, macaafa seera Lewwotaa keessa deebii lakkoofsa jedhu ilaalaa turre. Wantoota muraasa gubbaa sana ilaallee har'a immoo Waaqayyo nu gargaaree macaafota seenaatti ilaaluudhaaf turre. Kanaaf yeroo keenyatti fayyadamuu fi daqiiqaa muraasan tura. Kanaafuu macaafota seenaa keessatti macaafota seenaa warri nuti jennu akkuma nu galuufi malee wanti macaafni adda adda isaan qoqqoodee hin jiru. Macaafota seera warri jennu baay'een isaanii walumaa gala seerota 5 seera Museeti. Wanta viidiyoo banuusi dhoowwan jiru yoo ta'e viidiyoo banii. Macaafota seenaa warri nuti jennu immoo warroota nuti seenaa isaanii amma iddoo hundumaatti yoo argine eebila akkas godhee, eebila akkana godhee, eebila akkas godhee seenadhuma garuu akkuma qo'annaadha ta'uttidha kan inni adda adda qoodame seenaa jedhamee seera jedhamee jechuudha. Amma kan Musees baay'inaan seenadhuma of keessaa qaba. Iddoo akkanaa dhaqanii iddoo akkasii dhaqanii kan jedhu guutummaatti 100% seenaa qofa miti kan inni haasa'u, seera qofa miti. Seenaa of keessaa qaba, waan baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Qo'annaadhuma fakkaata'uu fi kanaaf macaafota seenaa inni nuti jennu macaafota seera keessa deebitti fufanii kan jiranii kan akka Iyyaasuudhaa jalqabee jechuudha. Kan akka abboota firdii, kan akka Ruutii, sanaan booda warra jiran hunduma isaa Saamu'eelii dabalatee, mootota dabalatee, macaafota seenaa dabalatee, macaafota Iziraa, Nehemiyaa, Asteer dabalatee jechuudha. Macaafota hundumtuu isaan sun dhaqanii macaafota seenaa jedhamu. Macaafota seenaa warri kaan immoo fakkeenyaaf baruma moototaa keessatti kan barreeffamanii kan akka faarfannaa kan kana fakkaatanii kan akka weedduu Salamoonii kan akka immoo macaafa fakkeenyaa lallabaaf kan kana fakkaatanii akkasuma Iyyoobis bifa walalootii yookiin faaruutii waan barreeffamee fi macaafota walaloo jenneetu iddoo sanatti qoonna. Kanaafuu macaafonni seenaa warri nuti jennu amma iddoo sana qabanitti ta'a jechuudha. Macaafa Iyyaasuutii kaasee amma dhaqee Iyyoob otoo hin qaqqabiin dursa jiru hundumaatti macaafota seenaa jennaani. Warri kaan immoo Iyyoobis kan seenatti fudhatu garuu Iyyoob baay'inaan bifa walalootti barreeffama waan ta'eef macaafa Iyyoobii kaasanii faarfannaa fakkeenya weedduu lallaba isaan kan immoo macaafota ogummaa walaloo yookiin ogummaa barreeffamaa jennee qooduu dandeenya. Kana booddee kan jiran raajotaa jechuudha. Macaafota raajotaati. Macaafota raajotaa yeroo darbee qoqqooduudhaaf yaalledha. Raajota gurguddoo gara 5 kan ta'u isaantu guddatee otoo hin ta'in ergaa isaanii bal'ina qabaachuudhaan kan ka'e raajota xixiqqoo warreen immoo ergaa gaggabaabaa akka macaafa qulqulluu keenya irratti isaan kaa'an. Irratti hundoofnee raajota gurguddoo fi xixiqqoo kan ta'anii erga xumurree gara kakuumatti deemna jechuudha. Nagaan siif haa ta'u, faantuu yoo dhufte ta'e banii yoo hin dhufne ta'e garuu achumaan hafuyyuu dandeessa. Macaafota qabnu kana keessaa macaafa Museetti fufee kan jiru macaafota Musee yookiin Museetu barreesse yoo jenne macaafota keessa deebii. Tarii Iyyaasuun immoo Musee irraa fuudhe yoo ta'e macaafota keessa deebii booddee kan jiran kan itti fufeessa yoo ta'e macaafa keessa deebii fi isa booddee kan jiru baay'inaan tarii Musee booddee kan jiru isatu barreesse ta'uu danda'a isa jedhudha. Kanaaf Iyyaasuun nuti jennu Jooshuwaa yookiin immoo akka nuti amma Yesuus jennudha jechuudha. Hiikan isaa Waaqayyo Fayyisaa yookiin Fayyisaa akka waan Hose'aa jennu, Isaayaas warra jennu, Yesuus warra jennu isaan kun maqaan isaanii baay'inaan gara tokkottidha jechuudha. Akka dhaala qodaa fakkaata afaan Giriikii, afaan Ibraayisxii, afaan kan biraatiin innaa waamanidha. Inni kun walumaa galatti kan inni wanno jedhu seerri ba'uudha inni keessa deebii yaadachiisa jennee itti moggaafne inni kun ce'uudha jechuudha. Yookiin ce'uu, dhaaluu, hirmaachuu
yookiin booji'uu isa nuti jennuudha macaafni. Kan isa kanaa guutummaan isaa ergaan isaa waliigalatti Waaqayyo wajjiniin lolanii mo'uu jagninnati yookiin jagnummaa gootummaa Waaqayyo wajjin nuti qabnu gara kuteenya kanaaf kan kana fakkaatan jechuudha. Guutummaatti yoo ilaalle macaafichi kan Iyyaasuu jechuudha. Walumaa gala mo'icha karaa Waaqayyootiin argamu. Waaqayyo wajjin lolanii mo'uudha, hirmaachuudha, qabachuudha. Waaqayyo abdii isaaniif galee isa waggaa baay'ee duraa raawwii isaa kan nuti arginu macaafa Iyyaasuu keessatti biyya Kana'aan miilli isaanii seenuu isaa kan arginu macaafa Iyyaasuu keessatti. Kanaafuu raawwii waggaa dheeraa kakuu waggaa dheeraa kan ta'e lolanii mo'achuu ture macaafa Iyyaasuu keessatti. Karoorsuu, hojjechuu, piraaktikaali wanti duraan afaaniin dubbachamaa ture, waan duraan barsiifamaa ture, waan duraan dhaga'amaa ture lafarratti gadi qabsiisanii seera Waaqayyoo yaadachiisuu, imala gara lafa kakuutti yookiin walumaa gala lafa kakuu keessatti akkaataatti jiraatan isa kanaan dura Waaqayyo isaanitti himaa ture hundumaa iddoo itti ijaan arganii fi jireenyaan jiraatanii ture jechuudha. Kanaaf macaafa Iyyaasuu amma gara boqonnaa 24 kan ta'u jalqaba isaa gidduu isaa dhuma isaa gara itti ce'u fudhachuu hirmaachuu sana booddee achi keessa taa'anii Waaqayyo waaqeffachaa tajaajiluu yookiin immoo jireenya isaanii jiraachuudha jechuudha. Achi keessatti yeroo jalqaba Waaqayyo isaanitti dubbachaa ture akka Waaqayyo isaanitti dubbatametti guutummaatti saba warra ormaa sana achi keessaa hin baafne. Qulqulluu dubbisaa warri Gibe'aa akkamitti akka isaan gowwoomsanii warri kaanis akkasumas sababii cubbuu Israa'elootaatiif jecha as keessaa ari'ee Waaqayyo isaan baasuu didee isaan kan moossee jiru. Sababii kanaatiin achuma keessatti hafanii yeroo garaagaraatti warra Israa'elitti cubbuutti ta'aa, gufuutti ta'aa, qoraattiitti ta'aa turan jechuudha. Sanaaf sababii kanaatiin Waaqayyo isaan kaa'e. Yeroo Israa'eloonni Waaqayyotti kaanitti Israa'eliin adabuudhaaf jechuudha. Akkuma kana immoo yeroo kaan immoo Israa'eliin saba sana adabuudhaaf jechuudha. Akka kana ture firdii saba sana irratti kennuudhaaf ture Waaqayyo ittiin saba sana irratti firdii inni kaa'u mul'isuudhaaf humna isaa mul'isuudhaaf jechuudha. Kanaaf Iyyaasuun seera Musee baay'ee guutummaatti yookiin baay'eetti yaadachiisee hojiirra oolchee lafa isaanii hiree dhaala isaanii dhaalchisee ofii isaatii Waaqayyo waaqeffatee seera isaa immoo Waaqayyo yaadachiisee ofii isaatiin du'e. Kana booddee jireenya yeroo dheeraa booda isaa Waaqayyo irraa hin garagalani. Waaqayyo immoo diinota isaanii isaanitti kaasa. Diinonni isaanii immoo isaan hin gidirsu. Isaan immoo Waaqayyo irratti immoo gungumuu hin boo'u hin gaddu. Waaqayyo immoo yeroo sana immoo nama isaaniif kaasa. Akkatti nama isaaniin oolcha. Namni kun abbaa firdii ta'ee yeroodhaaf tajaajilaa jechuudha. Sababii kanaatiif yeroo sana barabboota firdii jenne jechuudha. Barabboota firdii jenne jechuudha. Kanaaf abboota firdii keessatti Waaqayyo saba isaa cubbuu isaan irraa fayyisuudhaaf abboota firdiitti fayyadame. Akkasuma immoo cubbuu isaanii sanaan immoo isaan adabuudhaafis saba naannoo sanaatti naannoo biyya isaan jiraatanitti hafe sanatti fayyadame jechuudha. Kuttaa abboota firdii keessatti gaafa nuti arginu bu'uudha naannoon jireenya isaatii akkamii Waaqayyoo hin yakku gaafa Waaqayyo akka Waaqayyo dabarsee harka ormaa jala isaan galcha. Gaafa harka isaa ormaa jala isaan galchee hin boo'u. Gaafa immoo isaan boo'an immoo Waaqayyotti araarameet immoo nama tokko kaasa fi gaafa immoo Waaqayyotti araaramee nama tokko kaase namni suni diinota isaanii mo'atanii immoo deebi'anii Waaqayyoon galateeffatu. Ammoo yeroo muraasa nagaa hin jiraatanii deebi'anii immoo cubbuu hojjetu akka kana jechuudha. Jireenya isaanii naannaa qaba jechuudha. Dhaabbataadhaan dura bu'ummaa qabanii dhaabbataadhaan seera Waaqayyootti lubootatti hojii isaanitti hin jiraatan akka jalqabatti waamanii fi sagalee Waaqayyo kun hundumtuu immoo kan inni ta'eef macaafota Musee fi seerota Museetti waan isaan qabatanii hin jiraanneef Waaqayyo yoo seericha sanatti qabatanii hin jiraanne akka isaan adabuu dursee waadaa waan godhee fi akkatti jechuudha. Haa ta'u malee Waaqayyo saba isaa gatuu waan hin dandeenyee fi adabee isaan deebisaa ture. Akkuma kana yeroo kana nutis yeroo hundumaa Waaqayyo nu gatu garuu adabamnee deebi'uun dirqama keenya jechuudha. Waaqayyo nu dhiisa garuu adabeetu nu deebisee nu dhiisa malee calji'eetuma noormaalii
dhiigni Kiristoos dhangala'eera bakka isin fayyiseera jedhee calji'ee nuuf dhiisu jechuudha. Dhiiga Kiristoos sanaaf nuti otoo beeknu akka dhiigni Kiristoos nu cubbuu keenyaaf dhangala'e otoo beeknu cubbuu irra darbinee cubbuu hojjenna waan ta'eef gatiin dhiiga Kiristoosii suni gatii jabaadha. Gatiidhaan bitamnee malee calji'ee noormaaluma akkanumatti calji'ee akkas miti jechuudha. Waaqayyo cubbuu kan dhiise cubbuu keenya Kiristoos irra kaa'ee nu dhiise. Har'a immoo otoo nuti Kiristoos cubbuu keenyaaf du'uu isaa otoo beeknu dhiiga isaa otoo beeknu irra darbinee amma cubbuu biraa yeroo hojjennu sababii sanaaf gatii baafnee deebinee Waaqayyotti araaramna jechuudha. Malee caljenneetuma yakkinee caljenneetuma deebinee immoo kanneen araaramnee akkasitti jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf macaafni abboota firdii walumaa galatti guutummaan isaa seera ba'uu gara boqonnaa 29 hunduu gurguraadhee abboomamuu diduu keessaniin abaarsa isaan irratti dhufuu isa jedhudha. Eebba caalaa kutaa sana keessatti kan nuti arginu abaarsa. Kanaafuu cuunfama macaafota abboota firdii abboomamuu diduudhaanii eebba isaan dhaban yookiin abaarsa isaan ofirratti fidanidha jechuudha. Kanaaf yeroon isaa yerootti manfasaawwiin wanti jedhamu hojiin hafuuraa baay'ee akka kunoo bara keenya kanaa wal makee waaqa tolfamaa wajjin wal makee hunda'uun wal makuu qofayyuu miti waaqa walumaa galatti waan tolfamaa mana qulqullummaa galee yerootti hojjetu waan tureef namni waaqa tolfamaa waaqayyo dhiisee waaqa tolfamaa aarsaa dhiyeessuu yeroo ture waan ta'eef yeroon sun yeroo hafuuranii sabni sun gadi bu'eedha jechuudha. Bakka gadi bu'umsa hafuuraa yeroo sana ture hamma waaqayyo dhufee aaressutti mana qulqullummaa amma aaressutti gadi bu'umsi yeroo sana jalqabe inni guddaan isaanii badiinsa jechuudha. Lafoonaa keessatti yeroo darbee argine irraa Aroonii fi obboleettonni Maariyaam yeroo Musee irratti deebi'anii ka'anii yeroo sabni irratti ka'uu yeroo itti waaqayyo dhiisanii jarbii fa'i tolfatan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf cuunfaasaa guutummaatti kana jechuudha. Namni yeroo sana dura bu'ummaa dhaabbataan qabu akka Musee akka Eebeluu nama laaluun qabu akka Iyyaasuu nama isaan dura bu'u keenya kan jedhan hin qabu. Iddoo tokko abbaan tokko ka'a inni immoo nama sana oolchaa hin darbaa nama dura buufatan hin qaban. Kanaaf namni hundumtuu waan isatti gaarii fakkaate ani qajeeladha jedhee yoo yaadeen hojjetaa akka tolfamaa keessuun qajeeladha jedhee hojjetaa. Kanaaf barichi bara akka sanaa ture jechuudha. Karaa garaagaraatti waan kanarratti baay'ee baratanitti waan ta'eef kana baay'ee keessan turu inni kanaanuu macaafa Ruutii boqonnaa tokkorraa yeroo darbe isin dubbisen ture bara abboota firdiitti jedhama macaafni yeroo jalqabu. Kanaaf macaafni Ruutii baruma abboota firdii keessattidha jechuudha. Bara abboota firdii keessattidha. Seenaan isaa kan inni raawwate baruma sana keessatti yeroo sanatti beelli guddaan bu'ee biyya isaanii Yihuudaa irratti Naa'oomiin abbaa warraa ishee wajjiniin maqaan isaanii barreeffameera. Ijoollee natti fakkaataa ijoollee lama ijoollee dhiiraa fudhattee gadi buutee biyya gara Mo'aabitti jedha. Mo'aab kan jedhamu sana keessa immoo achitti gara waggaa 10 yookiin 7 ol kan ta'u beelli wanta saba ishee Yihuudaa irratti turee fi ijoollee ishee sana biyya sanaaf fuusiste. Sana booddee seenaan isaa gabaabaadha. Ijoollee ishee jalaa dhumanii haati manaa isaanii nafanii abbaan manaa ishee sun du'e. So haati manaa wajjiniin haadha manaa ijoollee isheetii wajjiniin yookiin maal jedhaman amaatii taatedha jechuudha. So isaan sana lamaan fudhattee gara biyyaatti deebi'uudhaaf yaadde turte yookiin hunda'uun isaantu wajjin galuudhaaf yaade. Ishiin tokko wajjin galuutti amma xumuraatti itti yaadde ishiin tokko garuu biraa deebitee jedha. So Ruutiin murteeffattee utumallee ilma isheen hin qabaanneef utuma abbaan manaa ishee du'eeyyuu akka amaatii ishee wajjin gara biyya Yihuudaatti deebi'uu yaadde waaqayyo biyyicha yaadateeyyuu jedha. Kanaaf biyya sanatti akkas deebitee achitti jiraatte achitti Bo'aazitti heerumte. Sana booddee qomoon isaanii akka kanatti itti fufee inni kan Ruutii bifa kanaan xumurama jechuudha. Saamu'eelii yeroo sana jedha hafuuraan baay'ee gadi bu'anii waan turanii fi baroota abboota firdii kana keessatti baay'ee gadi bu'anii baay'ee waaqayyo irraa fagaatanii sababii kanaaf waaqayyo isaan ittiin dhiyaatu waaqayyo isaan ittiin dubbatu mul'ata wanti jedhamu baay'ee kanan argamu nama tokko nama toletu argaa. Kanaaf yeroo dheeraadha waan ta'eef yeroo sanaa mul'ata abbaan barbaadeen arguu waaqayyo natti dubbate hin jedhu raajiin hin jiru dura bu'aa gaggeessan Eebeluu jedhamu hin jiru. Sababii kanaatiif baay'ee beekamaa miti jechuudha. Yerootti Saamu'eel dhalatu keessatti manni
manni sagadaa Shiiloo jira. Iyyaasuu keessatti boqonnaa 18 irratti sabni walitti dacha'anii Shiilootti mana sagadaa dhaqanii dhaabbatanii namni hundumtuutti walii galee iddoo kana nuuf haa ta'u jedhanii qomoo warra mana sagadaaf ta'u sana dhaabbatanii akka ta'een argitu. Kanaafuu amma ammaatti Shiiloo jiraata. Jijjiiramni ta'ee hin jiru jechuudha. Waggoota wannoo keessa waggoota abboota firdii kana keessa argitu. Abboota firdii keessattis jijjiiramni addaan ta'ee hin jiru jechuudha. Waa'ee manfasaawwi zarfii nuti jennu kanarratti guddinni jijjiiramni addaa ta'e homtuu hin jiru jechuudha. Achuma jira. Achumaa taraatti darbu yeroo Saamu'eel dhalatu immoo akka argitanii waa'een hafuuraa keessa darbuu baduu manca'uu isaa kan agarsiisu. Lubni nama lama ture. Nama sadii hin ta'u. Eeliin lubaa ijoolleen isaa lamaan luboota. So eeliin haa ta'u rakkoo hin qabu. Ijoolleen isaa lamaan luboota. Lubaa ta'an immoo rakkoo hin qabu. Luba ta'anii isaan lachuu akka lubaatti otoo hin ta'in akka duriyyee badee tokkottidha. Aaktii godhu jechuudha. Ayyaantu nagaan dhuftee viidiyoo kee yoo banuu dandeesse banii yoo banuu hin dandeenye immoo si baasuu keenya. Akka lubaatti tajaajilaa ta'anii akka tajaajilaa otoo hin ta'in akka reefu nama duriyyee alaa dhufee tokkotti namoota fagoodhaa dhufanii aarsaa dhiyeessuu dhaqan waaqayyo waaqeffachuu dhaqan mana qulqullummaa dhaqan dubartoota isaanii akka barbaadan godhuu aarsaa isaanii akka barbaadan godhuu ittiin ofii nyaatanii foon keessan gabbifattanii aan ulfina dhoowwitanii Eeliyaanis akkas jedha jechuudha waaqayyo. Kanaaf yeroo sun yerootti hafuuraan akka malee gadi bu'anii badanii turan waan ta'eef waaqayyo isaan irraa baay'ee fagaatee ture. Haa ta'u garuu aarsaa wanti jedhamu namne seerri amantii namne waldaa dhaquu namne sagantaa gaggeessuu wanti kun namne jechuudha. Akkanattiidha ture yeroo sana keessattidha. Macaafa Ruutii keessatti wanti nuti arginu yoo otoo bira hin darbini macaafa Ruutii keessatti ijoonsaa amantiidhaniin kakuu moofaa keessatti waaqayyo amantii hanbisuu isaati ijoon dubbii nuti arginu. Kakuu moofaa waan ta'eef seeraan fayyanu otoo hin ta'in kakuu moofaa keessatti waaqayyoota ayyaana isaan fayyisaa ture jechuudha. Kakuu moofaa seeranii miti kan isaan fayyan. Waaqayyotu seera kennee fi seericha sanaan karaa ayyaanaa fayyifaman maleeyyuu seera sana eeguudhaan miti isaan humti kakuu moofatu jechuudha. Kanaaf yeroo sanayyuu waaqayyo amantiidhaan Abrahaamis waaqayyo amantiidhaan isa fayyisee Ruutiinis yoo argine waaqayyo amantiidhaan jechuudha. Akkammoo kan biraatti yoo ilaalle amantii ta'uusaa kan itti mul'isu isheen Ruutiin saba Israa'el warra kakuu qaban warra waaman keessaa miti. Akka kana maqaa hiikashii kan Ruutii jedhu laalaa Naa'omii kan jedhu laalaa wantoota nu barsiisu muraasa qabaachuu danda'a. Kanaaf maqaa isaanii yoo arganne gaariidha. Okay. Sana booddee Saamu'eel ture kitaabni itti aanu jechuudha. Saamu'eel kuni yeroo darbe isin taasiseera. Abbaan isaa haati isaa Haannadha. Abbaan isaa maqaa isaa laalaa rakkoon qabu. Haati isaa Haannadha dhabduu turteeyyuu mana waaqayyootti yeroo garaagaraa deddeebiti. Yeroo itti deddeebitutti immoo mataan ishee doorsisti waan dhala hin qabnee fi isheen immoo sababii kanaatiif waaqayyo fuulduratti kadhattee naa kennitan mucaa koo deebisee nama sii kenna jettee waaqayyo mucaa isheedhaaf kenne deebistee waaqayyoof kennite. Ishiin deebistee waaqayyoof kennite ayyaantu si baasuu kooti. Ishiin deebistee waaqayyoodhaaf kenniteeti waaqayyo deebisee ijoollee baay'eedhaan eebbise. So akka kanatti namni guddaan iddoo hundumaatti beekamaan mootii wajjin mootii kan dibuu danda'u kan walii galu biyya hundumaa isa mootii otoo hin ta'in isa bulchaa ture jechuudha. Kanaaf gaggeessaa ta'ee ture luba ta'ee ture lubummaa waaqayyo irraa fuudhee mana isaa haaressee Eliifa irraa gaggeessaa amantiiti luba amantiiti raajiidha akkasuma immoo gaggeessaa biyyaati jechuudha. Akka sabaattis nama beekamaa fi taasisnoo hatsaarii sanutu jennu jechuudha. Nama waan hundumaa iddootti deebisee ture sana keessatti seenaa isaa keessatti inni guddaan mootii Saa'olii wajjin argina. Inni lammataa mootii Daawitiin wajjin argina jechuudha. Mootota lama kana wajjin akka nuti arginu. Mootii Daawitiin mootummaa isaa booda wannoo hin qabu.
mootii Saa'oliin garuu bara mootummaa isaatti guututti wajjin ture. Ofiif dura du'etoo Saa'ol Daawititti aangoo dabarsee hin kennin Daawitiin dibeeti ofiisaa du'ee jechuudha. Kanaaf Saamu'eel jechuu hiikaasaa dhaqaatii barbaada. Kutaa Saamu'eelii keessatti qoqqoodama isaa yoo barbaadan qoqqoodatti ilaala. Keessumatti Saamu'eel inni jalqabaa irra caalansaa gara jalqabaa seenaa Saamu'eelii sana booddee walumaa galatti waa'ee Saa'oliiti. Bulchiinsa Saa'olii guutummaatti itti aanee immoo Saamu'eel isa kan keessatti bulchiinsa Daawitiiti jechuudha. Kanaaf guutummaatti waa'een Saamu'eelii waa'ee ofii isaatii yoo ta'e waa'ee bulchitoota kana lamaaniiti jechuudha inni caalansaa. Kanaaf bara Saamu'eel akka isin jedhee lubummaa isaan irraa fudhatee akka isin jedhe raajiidha. Macaafota raajii keessatti hin galle garuu akka raajiitti hin ta'uun raajii isa jalqabaadha. Lubaa isa tokko immoo maal jenne maqaasaa luba raajii fi abbaa firdii yookiin abbootii firdiin. Abbootii firdiin suni sarratti xumure jechuudha. Okay. So barra abbootii firdii sarratti yoo xumure abbaa firdii ta'ee gaggeessaa ture. Sana booddee sarratti waan xumuree fi barri itti aanu immoo bara moototaa ture jechuudha. Kanaafuu tiraanzishinii kana lamaan gidduu ture jechuudha. Saamu'eel jechuudha. Tiraanzishinii kana lamaan gidduu ture. Abboota firdii irraa gara mootitti deebise jechuudha. Kunis immoo fedhii ofiisaatiif hin ta'in otoo hin ta'in sabni Israa'el yeroo dheeraa rakkataa ture. Gadi bu'aa deebi'ee ol ka'aa, gadi bu'aa deebi'ee ol ka'aa. Jireenyi isaanii kun akka geengoo kana. So amantiin isaanii baay'ee gadi bu'ee, hafuurri isaanii baay'ee gadi bu'ee. Kanaafuu akka namummaatti dhugaa qabu nama nu gaggeessu dhabnee, nama nu dura bu'uu dhabnee, eenyummaan keenya akka ta'e babbadee faffacaanee dhumnee rukutamnee akkas taanee otoo nutis nama nu gaggeessu qabaannee gaarii ture. Kanaafuu ati duute taanaan namni nu gaggeessu ammas immoo hin jiru. Akka yeroo bara abboota firdiitti nu deebisa jireenyi keenya waan ta'eef nama nu moosisitti akkas nu godhennaani. Waaqayyo lakkii nama sin barbaachiseeti miti sin seera koo eeguutu sinirra ture. Sanatu sin gaggeessa, sanatu mootii keessan ture. Sin garuu na tuffattanii erga akka gootan ta'eeti Saa'oliin isin immoo sa'ee Saa'oliin moosiseef jechuudha. Kanaaf macaafa moototaa isa jalqabaa keessatti kan Saa'olii mootii isa jalqabaa Israa'eliifti. Mootii isa jalqabaati jechuudha. Bara moototaatti buluu jalqaban jechuudha. Bara abboota bara maal hundumaa bira darbanii yeroo darbe ilaalle miti abboota duraa abboota booddee irra isaan kana maal maqaan isaa jarrammaa sun abboota firdii nama immoo deebi'ee isaan kana bara mootummaatti ce'anii jechuudha. Akkuma nama biyya lafaa tokkotti bara diimokiraasiitti gadi ce'anii jechuudha. Bulchiinsa Waaqayyoo jalaa bulchiinsa namaatti deebi'anii jechuudha. Bara abboota firdii akkuma ta'ettu Waaqayyotu akkana godhaa jedhaan malee ofiis seera mataa isaanii qabaatanii miti jechuudha. Mootii tajaajilatu hin ta'in Waaqayyotu namicha sanaa daayirekshinii kennaaf akka kanaadha. Ofiishaalii Saamu'eel raajicha garuu gara raajotaatti onnoo hin taane haa ta'u garuu Saamu'eel irratti gaafa mootummaan hundaa'u mootummaa sana jalatti kan dhufe raajiidha jechuudha. Mootummaa sana jalatti immoo amma immoo raajii jalqabe jechuudha. Kanaafuu Saamu'eel jalqaba raajotaa mana barumsa macaafa qulqulluullee akka inni fannoo yeroo darbe dubbanni ta'e hin beeku. Mana barumsa macaafa qulqulluu kan raajotaa ofiisaatii fannoo godhee hundeessee Eeliyaas fa'ii, Elsaayi fa'ii argitan itti fakkaatan isaan kutata raajotaa walitti qabatanii fannoo jechuun isaan beela'anii fa'ii wanta du'a namatti fidu keessaa wanta akkas jireenya namaa kennu yeroo isaan nyaatanii jiraatan yeroo baay'ee jechuudha kutata raajotaa kan isaan jedhu iddootti walitti geenyu dhabne kan isaan jedhan bakka barsiisaa bakka waaqeffannaa qophaa qabu jechuudha. Kutanni ofiisiin raajotaa kun yeroo sana taayiltoota baay'ee caalaa isaanidha kan bakka qabu jechuudha. Akkuu moofaa seera Musee keessatti waa'ee tajaajilummaatiif dhimma tajaajilummaatiif kan waamamanii warra Leewotaa warra lubootaa ta'an kana turanii jechuudha. Amma garuu tiraanzishiniinsaa Saamu'eelii kanaan immoo raajonni qixa Saamu'eel irraan warri leenji'anii ba'anii akkatti raajii dubbatan barsiifaman fakkaata. Isaan amma mootota jalatti hojjechuutti ka'anii jechuudha. Kanaafuu isa duraan Waaqayyo namootatti dubbatee akka asiin baase achiin baasee gaggeessitootatti dubbatu amma raajotatti dubbateetu raajotni geessanii mootii gaggeessu jechuudha. Kanaafuu bulchiinsa adda adda bu'ame jechuudha. Bulchiinsi Waaqayyo gara raajotaatti deebi'eetu raajonni achiin bulchiinsa kan hafuuraa isa kan amantii gaggeessu
bulchiinsa kan biyya lafaa immoo moototatu gaggeessa. Mootonni immoo asiin bahee achiin bahee hojjetaa amma kanaan qabaa. Loltoota amma kanaan qabaa jedhetu wanta biyya lafaa sirreessaa jechuudha. Garuu kanuma keessatti waaqayyotu isaan gaggeessaa ture jechuudha. Kanaaf karaa Saamu'eeliin ammas immoo raajummaan karaa sanatti dhufeera jechuu barbaadetan. Alright. Kanaaf waa'ee bulchiinsa Saa'olii keessaa inni jalqabaa waaqayyo akkuma jalqabatti dubbanne saba kana adabuudhaaf saba kana kanatu waaqayyo keessanii akkamitti kanaan immoo na tuffattanii mootii barbaaddeetti Saa'olii moosseef ture. Saa'olii garuu yeroo dheeraa booda waaqayyo mo'icha guddaa beekamtii guddaa adda isaa kenne booda waaqayyo hunduratti waan namaa hojjete waaqayyo abboomuu dide. Waaqayyo immoo sana booddee isa tuffatee onni Daawitiin filatee jechuudha. Daawitiin filatee jechuudha. Maqaan gooftaa kan ulfaate ta'u akka kanatti xumurraa irraa fi kanaaf yeroo itti aanu Daawit irraa kaanetu qonnaa jechuudha. Gooftaan isinii wajjin haa ta'u eebbifamaa.